So eegaan hangana jee booda arra dubbiin irreechi irree Oromooti. Baga geessan baga gammanne baga gammaddan hundi keessanuu baga geessan baga geenye jechuudha. Anaa fi atillee irreechi nu hundaaf barbaachisaadha. Irreechi waltajjii Oromooti. Arra irreecha kana Oromoon kaabaa kibbaa akka baatee gammadu sheexaanticha garaa guddanii jirtani. Oromummaa inni gartee daangaa saamsisee Soomalee asiin itti gallakkisee Amaara gubbaan nu gallakkisee Affaar jalaan nutti ol gadhiisee Oromummaa inni zarzaarreessee bittinneessee fixuu barbaadu tana. Arra lammiin xiyya hogii akkasii tokkummaadhaan nuti tokko jettee harka wal qabattee dhaabbattu Opidiyoo waan jaalachuu jirtu sitti fakkaate. Opidiyoo yeroo hundaa'u wali qabama Oromoo addunyaa kanarraa wanni isiin jibbitu wali qabama Oromoo wal dhagayuu Oromooti jechuudha. Wal kabajuu Oromooti jechuudha. Wanni diina gubaa. Diina hogii jennu dhageessan. Kaleessa Shimallis Abdiisaa diinni keenyaa dhaga'u jeeti Jaawar maqaa diinaatiin yaame. Sigale diinni keenya haa dhaga'u jee Hamza Abbaa Jaalalaa bagana gaannuuti. Sheer godhi boo. Diinni keenya haa dhaga'u jee Jaawar Maammadiif dhaamee jechuudha. Isin garuu ilmaan Oromoo aangoo qaba. Ilmaan Oromoo kasi diinumsu kaayyoodha. Kasi obboloomsu kaayyoodha. Deengadda gaafa Jaawar lidatuutumma gartee uummata fixutti hin jirre kanaa obboleessa kiyya juu kaayyoo takka hordofu jirre juu akkamitti ilma Oromoo dhiisee mitirqishoota akkamitti ilma Oromoo dhiisee obboleessa isaa dhiisee maarree isaa dhiisee jechuu turtan. Arra kunoo Shimallis Gabbee diinota keenya jee Jaawariidhaan sadhaamee jechuu alaabaa abbaa gadaa dirqiin gurguru jiran jee Jaawari. Diinni keenya akkana ja'aa jeeti Jaawarii dhaamee jiru. Garuu Jaawara irra isaan akkatti uffatanii maqaa diinaatiin yaaman kun dheengadda ergamtuu Opidiyoo jalaa isaan baase. Dheengadda gartee Opidiyoon hudduu keessaa tumtee wayyaaneen ergattu jalaa bilisa isaan baasee akka isiin manzaraa naqattee sheekotii manzarallee if jala hiriirsitu kagodhe rabbii gaditti Jaawar Maammadii jechuudha. Maaliif? Qabsoo gartee gosaan amantiin kutaan adda cicciranii diyaaspooraan kun gartee guututti qabsoo adda fudhatee ture. Yoo mataa dadhabne miila walitti hinajee miila Oromoo walitti hidhee mataa 4 kiiloo geessu dhabee dhabnaan miiluma 4 kiiloo geessee deebi'ee jechuudha. Silaa osoo mataan jiraate mataa walitti hidheeti 4 kiiloo san geessee gabrummaan irraa xumuree deebi'aa jechuudha. Mataa dhabnaan maal godhe miiluma walitti hidheeti ifiifuu miilumaan 4 kiiloo dhaqee miiluma saniin biyyaa bahee jechuudha. Sigale miiluma saniin biyyaa bahee jechuudha. Soo nama dheengadda akkasi qabsaawee isaanuu ergamuu wayyaanee jalaa bilisa isaan godhee akka isaan nama tahanii dubbatan isaan godhe qaangooni qabattan jabaadha isin abbaan biyyaa jee onneetti godhe isin duuba jirra nama miliyoona meeqoo hoggantan maa sodaattan jee gartee akkasitti dhiibee namatti isaan ideessan ergamturraa warra ergatu isaan godhisan arra diina jee dhaamsa dhaameefi jechuudha. Diina jee dhaamsa dhaameefi jechuudha. Ma'anaan diinummaa isinii galte moo kamamma diinummaa jechuun dhiigaa miti. Amaara nuuf fiduu deeman mixiqqishoo nuuf fiduu bineensi osoo dhufee Jaawar wajji dha'ee Opidiyoo wajji dhaabbattee Jaawar dhabamsiifte. Bineensi osoo dhufee marroo dirribaa wajji dha'ee woboo wajji dha'ee Opidiyoon bineensa sanii wajji bara Amaarri ilma namaati. Tigreen ilma namaati. Sabaa sablammiin biyya keessa jiru sun ilma namaati. Osoo bineensi afaan hin beekne marroo si wajji dhabamsiifna jee osoo dhufe wallaahi bineensa san gargaarsifteeti marroo dirribaa dhabamsiifte. Namni kun ilma Oromooti, namni kun obboleessa keenyaa, namni kun diina keenyaa mitiin isii bira hin jiru jechuudha. Diinni isii hakursiisii irraa fuudhuu deemu jechuudha. Ma'anaa diinummaa baga isinii galte warri dheengadda afaan gartee hanga asii qoysitanii Jaawaritti afaan banuu turtan
arragaa shimallis dubbadhaa faarsee bulaan gabbaa. Mee gartanii warri ilma Oromootiin akkamitti diina jaa jettan shimallisiinis akkamitti jaa warri ilma Oromooti akkamitti diina jettan jaa gaafii gaafadhaa. So tana asumarra dhaabeetiin amma gara ajandaa kiyyaatiif. Arra Oromoon dheengadda nuti adda babaafne gandaan adda cirree amantiin adda cirree sheekotii manzaraa tan hunda gabbaafne hadiisa da'iifaa fi sahiha hunda himsiifne sigale. Oromoon gartee ganaa walitti dhuftu musliimni kophaa haraami jee baqata ortodoksiin kophaa haraami jee baqata irrichani baqata irricha waaqeffataa qofa goone warra waaqeffataa qofa waaqeffata jedhanii gartee bar diigamuun Oromoo abiyyi caalaa namni isin gammachiiftu jirtu beek wanni sheekotii manzaraa godhu jirtu hundi beek ergama abiyyiitii beek ergama rabbii sitti fakkaate sheekotii manzaraa arra laali wallotti imaamni masgidaa du'e jettee lafa dhiitu jirti jechuudha ibsa baaftee dheengaddammoo horroo guduruu abbee dongoroo irraa ummanni muslimaa meeqa buqqeeti sheekotiin manzaraatun hafuuran baafne kadhattuun kijibduun fakkeessituun koofiyaaf irra guurtee horiitutuun takka hafuuran baafne arra nama tokko amaaraa ajjeesee jettee fannoon nurraa ajjeesee hiriira bahuu qabnaa jettee lafatuun jirti jechuudha laalame maaliif amaaraa fi Oromoo waliin naquu barbaadanii jechuudha hujii sheexaantichaa geggeessuu barbaadanii jechuudha wanni isaan gartee rakkataniif hujii sheexaantichaa milkeessuudhaaf jechuudha imaama tokko kadu'eef amaaraatu fannootu umaarree keenya jeesi biixirqishoo keenya jeesi jettee lafa dhiitu jirti jechuudha nama dheengadda akkasii sheexaantichi buqqise nama sheexaantichi manarra jaar diigu jiru horiidarii jee buqqisu jiru tokko afaan irraan dubbata namni sun musliimumaa beeka sigale qabeenya qabaachuu dhabuun malchiisa sigale sheexaanni jaalachuu dhabuun malchiisa malee jarri sunis musliimumaan jedhe sigale jara sanirrattu osoon takkaan dubbatini amma gartee kanaa lafa dhiita mee ummanni Oromoo tokko ummanni muslimaa tokko haa isin jalaa dubbatu yoo ergamtuu fi jala deemtuu teessa taate malee muslimni dhugaa karabbi sodaatu mujrimaa wajji dhaabbachuun haraamii qabeeku lubbuu namaa takkittiitu abarra qaalee qabeeku mee sheekotii manzaraa nam tokko ganaa isin wajji dhaabbatu yaa kijibdoota an duriin isin beeka ummanni arra isin bare sigale mee tokko haa isin wajji dhaabbatu nama tokko jeesanii isin guutuu yoo lafarra isin harkisanuu namni isin wajji dhaabbatu hin jiru jechuudha nama sheekha guyyaa rakkoo nu biran dhaabbatu hin bu'aa maal nuu qaba sheeyni guyyaa rakkoo sagalee nuun ta'in guyyaa nuti duunu kan hojjeesu dhaabbatee nurra faarsu sheeyni gartee nama mana nurra diigu dhaabbatee nurra faarsu mee maal nuu godha mee naa himime mee maal nuu godha nothing jechuudha so arra Oromoon irricha baatee xiqqaa guddaan amantiin osoo waliin qoodin osoon gartee dhalaa fi hormaan addan bahin saalaan osoo waliin qoodin tokkummaadhaan afaan tokkoon akkasitti gartee dhiichisanii tokkummaa isaanii argisiisuun gammachuu guddoodha jechuudha gammachuu guddoodha jechuudha garuu osuma gammachuu jirru gammachuu tana karaa seerawaa yeroo hundaan isumaaf hin jiru gammachuun teessan gammachuu seera qabeettii ta'uu qabdi gammachuu yoo seeran qabaanne bu'aan isii qabdu hin jirtu an dhugummaan sii arralleeniin dubbadha borulleeniin dubbadha finfinneen tun heeraan magaalaa guddoo teetii miti laal Oromootii waan takka jala murii na dhageeffadhu guurii gurraa fudhadhu heeraa fi seenaa waladda heeraa fi irraan sii deebi'a heeraa fi seenaa waladda finfinneen seenaan teeti malee heeraan teetii miti haazaa wal kitaabul jism heeraan tee godhadhu akkuma seenaanii teetitti heeraanii tee ta'uu qabdi jechuudha irrichinis seenaanii keeti malee heeraan keetii miti haga amma
maalii fi jiira gaafa ayyaanuma qabalee ayyaana mandara keessaati malee paarlamaan Itoophiyaa sii lallabee heera siin goone takka qaban guyyaa kalandarri biyyattii paarlamaan lallabee hin cufne heera keessan jiruu jechuudha. Yoo mootummaan kun jijjiirame takka namichimmaa gartee Oromoo fayyadamuudhaaf Oromoo hooy godhu jiru kun yoo jijjiirame takka innummaanuu yoo jijjiiramuu biti yoo innummaanuu hayaate jijjiiru taate heeraan waan hin jirreef jecha dhorkuu danda'a. Finfinneetti hin barbaachisu deemaa Bishooftuu dhaqaa jechuu danda'a jechuudha. Lalammaa Ameerikaa tana Kirismas jedhanii jira ayyaana Kirismas jedhanii. Ayyaanni kun heeraanii lallabamee ragga'amee taa'u jira. Guyyaa Kirismas dalagaan hin jirtu. Irreechi yoo dhugumaan Oromoo dhugaa ta'ee sabni miliyoona 67 kun kabajaa Itoophiyaa keessaa kan qabaatu taate paarlamaan Itoophiyaa taa'ee guyyaan kun guyyaa irreechaati jedhee lallabuu qabaa jechuudha.